إجاكا نجاني سنفا باية تويتشا نجاكو عمرة تنسنت الأمدا وكأيها قالتهم قويا هرّا حالا كان ربي وليت نقابيت وجرا كنا كم جراني فاميلي كوتدا أكمني فيديو دربكيسة تدوبدي أنك إيتو إسان الله حالس نافي مجنة شو لتكو كلين سوجي والكباتة نيكو رجيج دانين التماني كان راكان كاين ديم نيتوري إجاكا كنو دفانيتو نلالني جروني سنين جدا واقعي وعقلتهم فولا إفاتين والنو أرجسي سيتو جرا كنوتي بدين يتاجرو أنا سمويو باي ورا نياتا كرارا دفاني ولت ديمنا إرجويو هنديمنا نياتا إرجعتني راوتني وأنها صف نتوجرا ماتي وجنيني كنافيو إرجويو هنديمنا سنين جدا كلاجمتو تهردفتو تشاينا لا يانتو أسلاه هندي كيسانويو إذا كإرجويو هنديمنا فيديو كورينتم مورابنه أسمتنا إيجاني سنين هولا كلاجة جرادي هولا كرنامي في جتشودا غرّا أجر وما يرو كانت أنا ناس سودادا دوكا سنت نركزي سوغارو راين كاباتي كوهيا غرّا متي باين سودادا إذا كاكون وتي حالا كان غرّا أميتو جرا إسنين جدا كان فكاتا حالا كان كتكوب هولا دي بودا مو يسنت ديبنا نياتشودا في جتشودا أكنت هولا قبفتني جرو إني أنا نسدين جدا والماني كوتا كيسوم ما دف كنامي كان كيسوم ما دا كنامي دايشودا هولاني جاكا كان فكا إجا كا أسن راتي مالي سنين جيتشون بربادا دوغا دبتشو في مني سيستري تياتي في مني كيا كان توكو كان درام بيت سنين جد بكا توكو جدي تاني سنين ترقسيسي من ما سيستري تياتي تيتشودا ساقنتان كان قوبايتو جرو غارو obboleewwan koo dhufnaa mana kana keessa teenya jedhan jechuudha manni akkuma argaa jirtan kana manni kutaa lamaadha kan ijaarame egaa miila darbe isinitti argisiisee tan ture mana kana kunu kan amma kunu mucaa jalaasitti mul'atu kana jechuudha inas addasamne jalqabaan jira garuu asitti qalleetuma nyaannee eebbisnee toogan mana kana jedhaniiti mana jalqabame keessa taa'anii too nyaatan jechuudha wanni viidiyoo ammaa kana irratti kan argitan manni kun kan keessa taa'anii too jiran dhastakaakkalamne garuu diggisiin kan diggifame mana sisterii tiyyaati manni bakkuma tokkodha jechuudha oddoo tokko keessa jira ani isa keessa kaarii 200 tan qaba jechuudha addan baane man jireenya fillee ana jechuun xiqqoo achi siqa waan ta'eefuyyuu achi jiraachuu ejaan barbaanne manni sun akkuma dura sinin jedhee isinitti mul'atee tayyaada isarra biratti kan hooladhaa qalatan jechuudha asuma turanii mana eebbisanii too baanii jechuudha manuma jalqabaayii akkuma dura sinitti haasaatoo ture obboleewwan kootidha waaqayyo galatoomuu haadha manaawwan isaanillee fidaniituma dhufanii ijoolleellee fidanii dhufanii mucaan amma laalaa jirtan kun mucaa obboleessa kootidha kanas karanaan jiru immoo kan obboleettii kootitiidha kan karasiin jiru kun immoo obboleessa kootii jechuudha kanaafuyyuu isaa wajjinillee naasofnaa obboleessi koo kan amma hoolaa ijoollee gargaaraa jiru kun jechuudha meesaalee naasofsiisa booda walumaan haasofnaa dhugaa bakka akka waan digisiitti girgirriitu jira garuu girgirri hoggaan jedhu maali wal keessa yaa'u waan akkasiisanitu jira yeroo argadhe taana waliin haasofna jechuudha innaa kanaafuu karruma keessatti qalatanii manuma kanatti qallee gallaa guyyaa biraa immoo gaafa manni guddaan ijaaramee hoolaa miti sangaa eegganna waan jedhaniidha kan karra keessatti hoolaa qalatan jechuudha baay'een itti gammadi dhugaa dubbachuuf jechuun isaan sababbii qabu obboleewwan koo sababbiin isaa maaliin dhugaa jettanii yeroo dhugaa korona seenisan jechuudha yoo ammanatti nuti dhugaa achi jirru dhugaan isiniin jedha nu bicha waan maatidhaa hiphanu nutti fakkaata ani miilan an arge jechuudha maatiin miira akkamii akka isaanitti dhagaamu waggaa waan tokko alaa akkas ta'e waggaa jedhan hagam akka yaadda'an miilan an arge jechuudha sababa kanaayyuu sababni hoolaa qalachuudha jalqabanii jechuudha yeroo korona seenisan bakka nagaadhaan in argina jennee tooyyaanneedhaan bakka gizee laallu namni akkatti dhuma jedhanii televiziyoonni akkasitti dabarsaa reediyoon akkasitti dabarsaa namni yoo dubbatu waa baay'ee dubbata bakka nagaadhaan ija ishii arginaa jennee nu hiphachaa turre jedhanii mana obboleettii kootitti wanti hunduu kan qophaa'ee too jiru jechuudha mana ishii keessa bakki ta'anillee kan qophaa'e teechoo laastikii guurratanii too mana kana keessa taa'an jechuudha ani garuu mana kanatti hin galu ani ganaadha waa baay'eetu naafa jechuudha waan hundaayyuu ganaa fuulduratti wajjin naasofne
jechuudhaan argitan viidiyoo adeemsa keessa viidiyoo hundaayyuu argitanii haala jireenyaa koo maal akka ta'e adeemsi koollee maal akka ta'e jechuudha hundaayyuu isin barsiisatoo deema wanti isin jalaa dhokatee hin jiru garuu isaan wal qabatee yeroo san baay'ee hiphatanii ani keessattuyyuu jechuudha bakka baay'ee bilbileen haasawaan biyya dhugaa yoon obboleessa tokko argadhe hunda akka waan argadheetti tallaalaa nagaatti naadhaama hin jedhaan asumaan daabboon biyya keenya jechuudha warroonni beektanii jirtanii furnoo duqeetii miti kan fayyadaman dhugaa daabboo fayyadaman daabboo qamadiiti akkatti inni mi'aawu isuma nu guddise bakka feniyyoo garuu naannoon tokko amma duqeetii bitee duqeetii tolfata garuu biyya keenya jechuudha ammallee duqeetii bitanii tolfatan daabboo qamadiiti mi'aan isaa deebisiiti immoo haga feellee hin tura dhugaa baay'ee ta'alleedha jechuudha shaagatu akka maalta inarraa akka wanniidha akka kan furnoo amma daabboo furnoo gizee tolchan baay'ee hin turu garuu kanniin jechuudha daabboo meeqa fidanii baatanii dhufanii oduu argita jechuudha daabboo mana guutee too jira ani garuu tokkichuma kana waraabe maaliif akka ta'e hin beeku egaa kana fakkaata walumaa galatti gammachuu isaanii baay'ee tokko nagaadhaan kara biyyaa deebi'uudhaaf baay'ee tokko gammadanii haala isaatiitu yunatti mijechuu didee daabboon kunuuti kan biraallee hin jira daabboo baay'ee fidanii dhufa waan ta'eef iyyuu egaa isinitti argisiisan siin jedhaa isallee garuu maaraatiin qabnu guyyaa har'aayi egaa ka rakkoo gasirratti fubaatee dhiifamnaa godhaa jaaf qalbirraa naamisa daabboo baadiyyaatti baay'een jaaladhaa beektuu gidi keessanuu daabboo baadiyyaa gamakka jaalattanii Asuma naffiramtanii jirtanii koottaa nyaadhanii isiniin jedha egaa kanatti taalu isin jira erguyyuu hin ani bakka tokko dardaree too waraabne yundamu isiniin jedha kana mooyyuu galgalaadha foon kaan hin xabbasanii kan xabbasaa jiran kana eelirratti naqan kanan isinii waraabe jechuudha kana maraa obboleessuma kiyya santuyyuu hojjechaa ijoollee wajjiniini innaa kana fakkaatan isiniin jedha sirritti immoo mucaan obboleessa kiyyaa kuni bakka ani miinjee baay'ee sanatti fakkaate maraa nu biyya keessatti Qal'aanii kana hoolaa kana hin beeku ofii garuu xiqqaadha baadheen guddisee barisa kana isinitti argisiisa viidiyoo biraa keessatti jechuudha. Akkatti inni hoolaa qalu akkatti inni bakka obboleessi kee of jalaan deemu jedhaa fuuldursiin kana fakkaata geechifnee jirraa dukkanallee ta'uu raawwannee jiran isin jedha. Egaa ka haala kanaan hin beeku ani maal akka ta'e hin beeku naannoo keenyatti garuu baay'ee filatamaadha baay'ee. Isiniin jedhaa hordoftoota mankadhaan namaa kennan jechuudha isallee ilaaltu. Egaa kamuu viidiyoo isaaniitiin wal barteedha walitti deebinan isiniin jedha. Egaa baay'ee dubbata obboleessi ani irratti dhaladhu jechuudha. Isatu isinitti qoosaa jira. Egaa wajjiniin eeganaa nyaanni isaan faana dabarsanii eegidii hoolaa tokko dabalannee jechaa jira. Kanarratti qoosaa jiran isiniin jedha. Egaa ka erguyyuu hin naqinaa viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaayi. Akkasuma yaada keessanillee koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa obboleewwan kun jajjabeessa'i. Egaa kaatarii akkanarraa eegdanitti bakka adda addaa socho'uu dhabee hojjechuullee dhabuu fuulduratti ittuma fufan isiniin jedha. Tariiti biyya keessa galanii akka argite dafee nama tokko dafee mijachuu danda'a nama tokko dafee mijachuu dhabuu danda'a. Haalli garuu bakka tokko socho'ee namoota adda addaa wajjin hojjechuuf xiqqoo naaf ijaan mijanneefidha. Wantoota adda addaatiin ofimaa kiyyaa biizii ta'e jechuudha. Yeroo muraasan booda waaqayyoollee na gargaara. Waan adda addaa wajjin nan hojjedha jechuudha. Wantoota sabni kun ni jaalata jedhe saba kun ni barsiisa jedhe. Egaa kocheen duratti isiniin jedhe sun kanaadha. Kanaan namaa kennan akkuma dhangaasanitti baay'een jaaladha gizee xiqqoo ta'eetoo dhugaa isumaaf jechan hoolaa akka nuu qalan barbaada. Obboleessi kiyyaa gizee hoolaa nuu qalu gizee hundaayyuu jechuudha. Ani kochuma saniif jedhee sanan jala deema. Dhadhaadhaan hojjetamaayyuu biyya keenyatti jechuudha kocheen. Egaa katarii namni hundi beekuu dhabuu danda'a. Kocheen maali jechuu dandeessanii waa baay'ee walitti mummuranii qopheessa. Shunkurtii namni itti godhuu. Achiin booda immoo sigaa maxxabashaallee keessanii buusu. Barbarree xiqqoo itti qicuu, dhadhaa itti naquu. Waan akkasiisan akkasitti walitti hojjetu jechuudha. Garuu viidiyoon seeraan waraabne ijaaf qalbii keessan irraa na hambisaa bakka kanatti. Guyyaa biraa namni kochee jechuun maal jechuudha jettan hoolaa gizee biraa qalamutti jechuudha. Isiniif waraaba akkaataa isaa hundaa yookaan hojjechaa ta'uun isinii waraaba. Ammaaf ijaaf qalbii irraa na hambisaa haala kanaan sagantaan qopheessinee jechuudha. Egaa akkuma isiniin jee isaan wajjinillee haasaa ni goonaa. Obboleewwan kootinillee walan isin barsiisaa xiqqoo bakka waluma keessa yaa'aa jiranii.
kanumaa fida tasgabbii dhabnee siniin jedha. Egaa ka har'in hoggaa jiraate yaadaf qalbii keessarraa na hambisa. Egaa ka guyyaa gaafa sanii immoo erga hoolan qalamee raawwatee dassiidha jedhanii biiraa galchanii jiru jechuudhaan isaan dhiqa tokko bichaan kaaseeyyuu garuu nuti biiraa soofiidha kan fayyadamnuun isiniin jedha. Egaa ka qophiin har'aa kana fakkaataa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha.